kaayyoo waliigalaa barnoota kanarraa yoo kaane amalummaa Kiristoos irratti hubannoo bu'uuraa kennuudha. Manni kiristiyaanaa jireenya koo jettee kan isheen jiraattu Kiristoosidha. Kiristoos kun garuu eenyu kan jedhu kan keessatti ilaallu jechuudha. Waan manni kiristiyaanaa taasistu hundi kan dhufee jecha kana wajjin waliin qabanne hin jiru jechuudha. Barnoonni kun immoo mana kiristiyaanaaf jireenya isheeti. Kana jechuun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu ishee murteessudha jechuudha. Jechi kuni akkamitti gara mana kiristiyaanaatti dhufe? Akkamitti hamma maqaa waamicha manneen kiristiyaanaa ta'utti gahe? Amalummaa Kiristoos barnoota ortodoksawaatiin. Egaa isa kana irra caalaa akka ifa ta'uuf bakka saditti qoonne ilaalla. Osoo foon namaa hin uffatiin, osoo nama hin ta'in jechi akkas ture jechuudha. Akka amma qulqulluu Yohaannis ibsa kanatti jechuudha. Mana kiristiyaanaa keessatti barnoota dubbii waaqummaa kan adda godhu keessaa inni tokko jechoonni nuti barnoota dubbii waaqummaadhaaf fayyadamnu murtaa'oodha. Kan safaramanidha jechuudha. Nama ta'e gaafa jennu amma jechi dura ture sun nama ta'e gaafa jennu jechummaa isaa sana dhiisee yookaan immoo waaqummaa isaa sana dhiisee gara namaatti jijjiirame jechuus miti. Kanaaf hojii waaqummaa abbaafis ilmaafis afra qulqulluufis al takkaatti dubbatamuu danda'a. Garuu hojiin qaama waa jira. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Ameen. Ameen. Hundumaa dursaa addunyaan osoo hin uumamin dura tokkummaa fi sadummaa isaa adda ta'een kan jiraate addunyaa hundumaa kan argamsiise hunduu isarraa, hunduu isaaf, hunduu waa'ee isaaf bara boodaa karaa ilma isaa tokkicha nu jaallatee nuun kan nu fayyifate Waaqayyo Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa kan galatoome maqaan isaa ol kan jeenuuf yaa ta'u. Isiniifis akkuma isiniif malutti bakka jirtan hundumatti nageenyii fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessan? Ameen. Arjummaan isaa araarri isaa nuuf baay'atee Waaqayyoo jaalala abbummaa isaatiin nu jaallatee araara isaatiin nu eegee umurii keenya irratti yeroo kana eebbisee nuuf kennee dubbii sagalee isaa jireenya namaaf ta'u kan akka dhageenyu, akka dhaggeeffannu kan nuuf eeyyame galanneef ulfinni bara baraan dabarre isaaf yaa ta'u. Maqaa isaa waamnee kan ishee kan biraan hin hafne haati Waaqayyoo qulqulleettiin dubroo Maariyaam maqaa ishee kan galatoome isheef yaa ta'u. Waaqayyoo kan isaan qulqulleesse, kan isaan kabaje, qulqulloonni isaa, tolonni isaa, ergamoonni qulqulloonni hundumti isaanii akka kennaa fi kabaja Waaqayyo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan kabajame isaaniif yaa ta'u. Tole. Waaqayyo yoo eeyyamee yeroo Waaqayyo nuuf eeyyameedhaaf dubbii sagalee Waaqayyoo barnoota gabaabduu waliin kaasnee waliin hubannaa, waliin barannaa. Waaqayyos immoo nutti dubbataa. Kanaaf isa dura warreen miidiyaa kana daawwachaa jirtan wanni isinirraa eegamu akka taasistan maqaa Waaqayyootiin isin gaafannaa. Tajaajilichi kan nama hundumaaf kan barbaachisu waan ta'eef hiriyoota keessaniif qooduun like, subscribe, share gochuun akkasuma yaada jajjabinaa yaada sirrachuu qabu hundumaa miidiyachaaf kennuudhaan waan isinirraa eegamu akka baattan miira obbolummaatiin isin gaafannaa. Kanatti aansuutiin gara barnoota keenyaatti kan deemnu ta'a. Egaa turtii gabaabaa tarii kutaa tokko lamaan waliin turru keessatti barnoota mana kiristaanaa keenya keessaa barnoota isa bu'uuraa yookaan immoo barnootawwan utubaa mana kiristaanaa ta'an keessaa tokko kan ta'e waa'ee dubbii Kiristoos keessaa kan fudhatame mata duree tawaahidoo jedhuun waliin baranna jechuudha. Egaa
mata duree barnoota kanaa tawaahidoo kan jenneef dubbiin Kiristoos barnoota bal'aadha. Tawaahidoo kan jennu dubbii Kiristoos keessatti utubaadha. Manni kiristaanaa dubbii Kiristoos bal'inaan yeroo barsiistu utubaa isheen godhattu yookaan immoo barnoota isheen barsiistu kanaaf akka utubaatti kan fayyadu tawaahidoodha. Tarii tawaahidoon maal akka ta'e, tawaahidoon maal wajjin akka wal qabatu jechi kun hiika akkamii akka kennu barnoota keenya kana keessatti kan kaasnu ta'a jechuudha. Kanaafuu obboloonni keenya ijoolleen Waaqayyoo barnoota kana akka dhaggeeffattaniif barnoota kana akka hordoftaniidhaaf Waaqayyoo isin affeere, Waaqayyoo isin geessise barnoota kana dursinee wanni nuti isinitti himnu yoo jiraate barnoonni kun barnoota jireenyaati. Barnoonni kun barnoota beekumsaaf qofa barannu miti. Barnoota beekumsaafis irra caalaa immoo jireenyaaf barannu waan ta'eef hundumti keessaniyyuu kana hubattanii haala isiniif mijatu keessa teessanii barnoota kana akka hordoftan osoo adda hin kutiin barnoota kana haga dhumaatti akka hordoftan jaalala obbolummaatiin isin gaafanna jechuudha. Tole, egaa tawaahidoo mata duree jedhu kana keessatti dhimmoota tokko tokko kaasna jechuudha. Akkuma hundi keessan hubannoo qabdan tawaahidoo gaafa jennu gara dubbii Kiristoositti nu geessa jechuudha. Gaafa akkas jennu garuu barnoota kanaan dubbii Kiristoos bal'inaan keessa gallee baranna jechuu miti. Garuu dhimma bu'uuraa dubbii Kiristoos kan ta'e waa'ee jecha kanaa, waa'ee dhimmoota jecha kanaa wal qabatanii ni kaasna jechuudha. Kanaaf barnoota kana keessatti yookaan qabiyyeen barnoota kana jalqaba irratti kaayyoo barnoota kanaa maal akka ta'e wal hubachiisne jechuudha. Inni itti aanu jechi tawaahidoo jedhu kuni akka jechaatti hiika akkamii qaba waan jedhuun kaasna. Itti aansuudhaan jechi tawaahidoo jedhu kuni yookaan jechi walooma jedhu kuni seenaa akkamii qaba? Akkamitti mana kiristaanaa keessatti jechi kun hojiirra ooluu jalqabe waan jedhuun kaasna. Itti aansuun amalummaa Kiristoos yookaan immoo eenyummaa Kiristoos, akkeenyummaa Kiristoos kan bu'uuraa barnoota ortodoksaatiin waan jedhuun kaasna jechuudha. Itti aansinee irra caalaa akka ifa nuuf ta'uuf barnootawwan ganiinsaa durarraa kaasanii hanga har'aatti dubbii Kiristoos irratti yookaan immoo amalummaa Kiristoos irratti ka'an kaasnee waliin ilaalla jechuudha. Itti aansuun amalummaa Kiristoosii fi qoqqoodinsa mana kiristaanaa mata duree jedhuun kaane har'a manneen kiristaanaa garaa garaa kun akkamitti uumaman, akkamitti dhufan, ka'umsi isaanii akkamitti waan jedhu fi hariiroo isaan amalummaa Kiristoos wajjin qaban kan ilaallu ta'a jechuudha. Itti aansinee fakkeenyawwan waloomaa yookaan immoo tawaahidoo abboonni waa'ee tawaahidoo, waa'ee dubbii waaqummaa kana akka sirriitti namoonni hubataniidhaaf fakkeenyawwan garaa garaa fayyadamaniiru. Nutis immoo barnoonni kun akka sirriitti ifa nuuf ta'uudhaaf fakkeenyawwan abboonni fayyadaman kana ni kaasna jechuudha. Itti aansinee egaa dubbiin Kiristoosii fi dubbiin Dubroo Maariyaamii walitti hidhata guddaa qaba. Kanaafuu Dubroo Maariyaam maal deesse kan jedhuun kaane hariiroo waan Dubroo Maariyaam deessee fi akkeenyummaan Kiristoos akkamitti ilaalama waan jedhu yookaan immoo haadha waaqummaa Dubroo Maariyaam amalummaa Kiristoos wajjin wal bira qabnee kan kaasnu ta'a jechuudha. Itti aansinee ragaalee kitaaba qulqulluu amala tawaahidoo ibsan yookaan immoo amala waloomaa ibsan muraasa isaanii akka fakkeenyaatti kan kaasnu ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan maqaawwan tawaahidoo manni kiristaanaa fayyadamtu tokko tokko ni kaasna. Dhumarratti
tawaahidoo akka burqaa tokkummaatti hariiroo tawaahidoo yookaan waloomaa fi tokkummaa waliin qabu kan kaasnu ta'a jechuudha. Waaqayyo ammas turtii keenya kana keessatti nu wajjin ta'ee dubbii sagalee isaa kana akka nu barsiisu, icciitii dubbii sagalee isaa akka nuuf ibsu, laphee Liidiyaa kan bane, laphee hunduma keenya nuuf banee hunduma keenya iyyuu akka barsiisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa kaayyoo waliigalaa barnoota kanarraa yoo kaane kaayyoo waliigalaa amalummaa Kiristoos irratti hubannoo bu'uuraa kennuudha. Amalummaa Kiristoos irratti hubannoo bu'uuraa kennuudha. Kanaafuu barumsa kana booda eeyyama Waaqayyoo yoo ta'e namni barnoota kana seera qabeessaan haga dhumaatti hordofee dhimma utubaa mana kiristaanaa ta'e kana dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu mana kiristaanaa ta'e kana amalummaa Kiristoos irratti hubannaa bu'uuraa ni qabaata jennee amanna jechuudha. Kanaafuu isinis kaayyoo kana hubattanii hanga dhumaatti barnoota kana kutaa hunduma jalqabaa kaastanii hanga dhumaatti akka hordoftan irra deebinee isin yaadachiisna jechuudha. Barnoonni kun mana kiristaanaa keenya keessatti barnoota dubbii waaqummaa yookaan immoo barnoota sadummaatti aanee barnoota mana kiristaanaa keenya keessatti bakki kennamuufidha. Utubaawwan mana kiristaanaa warreen jedhaman keessaas isa tokko kan ta'edha. Jireenyi mana kiristaanaas Kiristoos wajjin wal qabata. Kiristoos qaama manni kiristaanaa qaama Kiristoos. Kiristoos immoo mataa mana kiristaanaati. Kanaaf manni kiristaanaa jireenya koo jettee kan isheen jiraattu Kiristoosidha. Kiristoos kun garuu eenyu kan jedhu kan keessatti ilaallu jechuudha. Hiika jecha kana yoo ilaallu jalqaba irratti hiika jecha kana yookaan tawaahidoo kan jedhu kana. Tawaahidoo kan jedhu kuni jechi isaa jecha gi'iizii irraa kan dhufedha. Jecha gi'iizii tawaahade jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u gara afaan Oromootti gaafa finnu walooma, waloomuu, tokkoomuu, tokko ta'uu yookaan wal ta'uu hiika jedhu of keessatti ni qabaata jechuudha. Akka icciitiitti yoo ilaallu immoo akka icciitiitti yoo ilaallu hiika icciitii gaafa jennu hiika dubbiin hiika jechi kun dubbii waaqummaa keessatti qabu jechuu keenyadha. Amma yeroo baay'ee mana kiristaanaa keessatti tawaahidoo gaafa jennu icciitiidha. Ofuma isaatiinuu icciitii tawaahidoo jedhama. Icciitii tawaahidoo gaafa jedhamu egaa mana kiristaanaa keenya keessatti icciitii gaafa jedhamu wanni nuyi hubachuu qabnu tokko ni jiraata. Icciitii gaafa jennu waan dhoksaa namoonni akka hin beekne barbaadamu wayiitu jira osoo hin taane yookaan immoo dhugaan soba keessa dhokfame yookaan sobni dhugaa keessa dhokfame wayii mana kiristaanaa kana keessa jira jechuu osoo hin taane icciitii gaafa jennu Waaqayyo warreen jaalateef warreen akka ta'utti laphee isaanii qulqulleessanii gara isaatti dhiyaatan qofaaf kan ibsu jechuu keenya. Karaa biraatiin icciitii gaafa jennu tajaajila argamuutiin tajaajila ija keenyatti mul'atuutiin garuummoo kabajaa fi ulfina ijaan hin mul'anne kan itti argannu jechuu keenyadha. Kanaaf hiika icciitii dubbii kanaa yookaan immoo jecha kanaa gaafa jennu icciitii dubbii waaqummaa keessatti jecha kana akkamitti fayyadamnaa kan jedhu ilaallata jechuudha. Kunis immoo barnootawwan bu'uuraa mana kiristaanaa keessaa icciitii sadummaa fi icciitii namummaa keessatti kan dhimma itti baanudha. Icciitii sadummaa fi icciitii namummaa yookaan immoo icciitii foonummaa keessatti dhimma itti baana jechuudha. Dubbii kana yookaan jecha kana jecha tawaahidoo jedhu kana. Kana jechuun icciitii sadummaa keessatti dhimma itti baana gaafa jennu icciitii sadummaa keessatti jecha tawaahidoo yookaan walooma jedhu kana kan fayyadamnu tokkummaa waaqummaa qaama sadan gidduu jiru ibsuudhaaf. Qaama sadan gaafa jennu Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Kanaaf tokkummaa waaqummaa gidduu isaanii jiru ibsuudhaaf
jecha tawaahidoo yookaan walooma jedhu kana fayyadamna jechuudha. Ammaaf xiyyeeffannoon keenya isa kanarra waan hin taaneef kana kanumaan bira dabarra. Lammaffaa icciitii namummaa keessatti jecha kana kan fayyadamnu eenyummaa Kiristoos, eenyummaa fi maalummaa Kiristoos isa bu'uura. Kana jechuun amala namummaa fi amala waaqummaa wal qabatee amalummaan Kiristoos akkamitti ibsama kan jedhu kan ittiin ilaallu jechuudha. Jechi walooma jedhu kun amma ilaala jecharraa kaane. Jecharraa haa kaanu iyyuu malee jechi kun mana kiristaanaa kanaaf utubaadha jechuudha. Icciitii jecha kana keessa jiru gaafa gadi seenne ilaallu barnoonni mana kiristaanaa, sirni waaqeffannaa mana kiristaanaa, waan manni kiristaanaa taasistu hundi kan dhufee jecha kana wajjin waliin qabanne hin jiru jechuudha. Kanaaf nutis jecha kana akka mata duree barnoota keenyaatti qabannee kaane jechuudha. Kanaafuu icciitii foonummaa keessatti amalummaa Kiristoos isa dhugaa ibsuudhaaf gabaabumatti walooma namummaa fi waaqummaa. Walooma namummaa fi waaqummaa keessatti immoo waloomni qaamaa jira yookaan immoo tokko ta'uun qaamaa jira, tokko ta'uun amalummaa immoo ni jira jechuudha. Kanaaf kana ibsuuf jecha kana fayyadamna. Barnoonni kun immoo mana kiristaanaaf jireenya isheeti. Kana jechuun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu ishee murteessudha jechuudha. Egaa erga barnoonni kun mana kiristaanaaf jireenya ishee ta'ee nuti ijoolleen mana kiristaanaa barnoota kana xiyyeeffannoo akkamiin hordofuu akka qabnu hubachuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee barnoota kana bu'uurarraa beekuu dhabuurraan kan ka'e dhimmoota biroo mana kiristaanaa keessatti dogoggoroonni tokko tokko yeroo mul'atan ni argina jechuudha. Kanaaf obsaan taa'anii barnoota kana sirriitti hubachuun mana kiristaanaa kana wajjin walitti dhufeenya gaarii akka qabaannu nu gargaara jechuudha. Mana kiristaanitti illee sirriitti akka hubannuudhaaf nu gargaara jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e manneen kiristaanaa jecha kana hamma waamicha maqaa isaanii taasifatanitti kan gahan illee jiru jechuudha. Kun maalirraa ka'eeti? Bakka jechi kun yookaan immoo barnoonni kun mana kiristaanitti keessatti qabu irraan kan ka'e maqaa waamichaa kan taasifatan jiru jechuudha. Isaan keessaa fakkeenyaaf mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jenna. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Eertiraa jenna. Manneen kiristaanaa kun tawaahidoo kan jedhu kana maquma isaanii keessa galfataniiru jechuudha. Maqaa isaanii keessa akkamitti galfatan? Akkamitti kanaan waamamuu danda'an kan jedhu boodarra kan kaasnu ta'a jechuudha. Garuu walumaa galatti kanarraa wanni hubannu maali? Bakka guddaa akka kennitudha. Manni kiristaanaa dhimma kanaaf bakka guddaa akka kennitu jechuudha. Kanaaf hiika jecha kanaa gabaabumatti akkasitti yoo ilaalle jechi kuni akkamitti gara mana kiristaanaatti dhufe? Akkamitti hamma maqaa waamicha manneen kiristaanaa ta'utti gahe? Jennee gaafa duubatti deebinee ilaallu yookaan immoo seen duubee isaa yoo ilaallu karaa lamaan ilaalla. Inni jalqabaa akka barnoota dubbii waaqummaa inni of keessaa qabutti yommuu ilaallu. Akkuma inni jalqaba isinii kaase jechi kun hiika jecharra darbe qaba. Hiika jecharra darbe qofa miti hiika dubbii waaqummaa of keessaa qaba jenneerra. Kanaaf jecha kana akka inni dubbii waaqummaa of keessaa qabutti yookaan immoo hiika dubbii waaqummaa inni of keessaa qabuun yoo ilaalle wanni kun gara seenaa dubroo Maariyaamii fi yookaan waliin dubbii dubroo Maariyaamii fi qulqulluu Gabri'eelitti nu fudhata jechuudha. Waliin dubbiin kun immoo duubatti gara seenaa kufaatii Addaamitti nu fudhata jechuudha. Addaam ni kufe, Addaam isa kufe kana kaasuudhaaf ilmi Waaqayyoo nama ta'uu filate. Kana keessatti waliin dubbiin dubroo Maariyaamii fi qulqulluu Gabri'eel gidduutti taasifame tokko ture jechuudha. Waaqayyo yeroo inni eeyyametti ergamaasaa gara dubroo Maariyaamitti ergee
ergaa misiraachoo kan akka isheetti himu taasisee ture. Dubroon Maariyaamis dubbii kan erga qorattee booda amantaa guutuudhaan misiraachoo fayyina addunyaa, fayyina namoota hundaa ta'e kana amantaa guutuudhaan fudhachuun icciitii guddaan tawaahidoo jedhamu kun ishee keessatti akka raawwatamu ta'eera jechuudha. Hojii Hafuura Qulqulluutiin. Kanaafuu Dubroon Maariyaam akkuma ati jette naaf haa ta'u jettee yeroo Qulqulluu Gabri'eeliif deebistetti icciitii guddaan kun gadameessa ishee keessatti raawwate. Icciitii raawwate kana tawaahidoo yookaan walooma jennee ibsina jechuudha. Kanaaf akka barnoota dubbii waaqummaa inni of keessaa qabutti yoo ilaallu gara sanatti nu fudhata jechuudha. Inni biraani akka sadarkaa jechaatti immoo kan sadarkaa jechaatti bal'inaan mana kiristaanaa keessatti hojiirra ooluu kan jalqabe yoomidha kan jedhu yoo kaasnu gara jaarraawwan sadaffaa fi arfaffaatti nu fudhata jechuudha. Yeroon kun yookaan jaarraa arfaffaa fi sadaffaa kan jennu ture mana kiristaanaa seenaa mana kiristaanaa keessatti yeroo itti barnoonni shakkii bal'inaan babal'achaa turedha. Keessumaa Kiristoos irratti, waaqummaa Kiristoos irratti, dubbii Kiristoos irratti barnoonni shakkii mana kiristaanaa keessatti bal'inaan mul'achaa turedha. Kanarraa ka'uudhaan bara araaraa 431tti yaa'iin Efesoon jedhamu tokko yaa'iin mana kiristaanaa idil addunyaa ta'e taasifamee ture. Yaa'ii kanarratti dubbii ijoon ka'ee ture amanummaa Kiristoosidha. Kanarratti abboonni keenya qulqulloonni deebii isa sirrii kennuudhaan shakkaa yookaan immoo ganaa Nisxiroos jedhamuuf deebii isa sirrii kennuudhaan keessumaa qulqulluun Qeerloos inni Iskindiriyaa amanummaa Kiristoos ibsuuf yeroo jalqabaadhaaf jecha kana fayyadameera jechuudha. Jecha tawaahidoo jedhu kana. Tarii yeroo sanatti afaan yeroo sanaatiin haa fayyadaman malee amma gaafa gara afaan gara biyya keenyaatti finnu tawaahidoo kana walooma jecha jedhu kana bal'inaan fayyadaman jechuudha. Yeroo sanaa kaasee mana kiristaanaa keessatti amalummaa Kiristoos kana ibsuudhaaf jecha kana fayyadamuu jalqabne jechuudha. Manneen kiristaanaa kunis maqaa waamicha isaanii kan taasifatan yeroo sanaa kaasaniiti jechuudha. Kanaafuu seenaa isaa yookaan seenduubeessa akkamitti dhuftee maqaa kanaa yookaan immoo jecha kanaa gaafa ilaallu haala kanaa ilaalla jechuudha. Haala amma olitti kaasne haala lamaan ilaalla jechuudha. Inni itti aanu amalummaa Kiristoos barnoota Ortodoksawaatiin. Amalummaa Kiristoos barnoota Ortodoksawaatiin. Egaa isa kana irra caalaa akka ifa ta'uuf bakka saditti qoonnee ilaalla. Bakka saditti qoonnee ilaalla. Kanaaf immoo ka'umsa kan godhannu yeroo namummaa fi waaqummaan gadameessa Dubroo Maariyaam keessatti waloome ka'umsa godhanne kana jechuun walooma dura yeroo walooma booda jennee barnoota kana qoqqoonnee ilaalla jechuudha. Akkasitti kan ilaalluuf sirriitti akka nuuf ifa ta'uudhaafi. Hubadhaa tawaahidoo gaafa jennu jalqaba irratti haala ittiin Kiristoos keessatti yookaan immoo Kiristoos kan jennu kun amala waaqummaa amala namummaa qaba jenneerra. Tokkummaa amala waaqummaa fi amala namummaa kana qaama waaqummaa fi qaama namummaa kana ibsuudhaaf immoo jecha tawaahidoo jedhu kana fayyadamnaa jenneerra. Bal'inaan boodatti kan kaasnu ta'a. Kanaafuu amalummaa Kiristoos kan walooma duraa gaafa kaasnu walooma dura maaltu ture? Walooma dura namummaan akkam ture? Walooma dura waaqummaan akkam ture? Kan jedhu kaasna jechuudha. Walooma dura namummaan ture, waaqummaan ture. Namummaa gaafa jennu egaa uumama keenya jechuudha, uumama Addaam jechuudha. Waaqummaa gaafa jennu immoo qaama sadummaa keessaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu keessaa foon namaa uffachuuf yookaan nama ta'uuf
samii irraa kan gadi bu'e Waaqa ilmaati. Waaqa ilmaati. Qaama isaa adda ta'een foon namaa uffachuuf Waaqa ilmaa samii irraa gadi bu'e jenneerra. Kanaafuu Waaqni ilmaa kun yookaan jecha kan jennu jechuudha. Jecha jenna. Qulqulluun Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti akkuma kaase sana dura jechatu ture. Jechi sunis Waaqayyo bira ture. Jechichis Waaqayyo ture akkuma jedhee Waaqa ilma jecha jennee waamna jechuudha. Tarii jecha gaafa jennu amma gara afaan Oromoo keessatti gaafa finnu wanta ani dubbachaa jiru kunillee jecha jedhama. Wanti nuyi babarreessinu illee yookaan barreeffama keessatti illee wanta nuti jecha jiru jennu jira jechuudha. Qulqulluu Yohaannis jecha jedhee kan ibse isa kanarraa adda. Jecha jedhee qulqulluu Yohaannis wangeela isaa irratti kan kaa'e kun jecha qaama qabu. Giriik yookaan jecha afaan Giriikiin loogos jedha. Loogos maal akka ta'e duubatti deebinee gaafa ilaallu keessumaa yeroo sanatti yeroo qulqulluu Yohaannis turetti literaaturii yookaan filosoofii Giriik keessatti jechi loogos jedhu kuni hiika mataasaa qaba ture. Kanaaf Kiristoosin ibsuuf yookaan immoo durdurummaa Kiristoos ibsuudhaaf qulqulluu Yohaannis jecha loogos jedhu kana fayyadame jechuudha. Jecha loogos jedhu kana fayyadame. Nuti garuu yeroo har'aas deebisnu jecha biraa bakka kana nuuf bu'u waan hin qabaanneef jecha jenna. Garuu immoo jecha jenneen dhaabni ibsa barbaada jechuudha wanni kun. Ibsa barbaada. Kanaaf jecha nuti dubbannu yookaan jecha nuti barreessinu kana miti. Jecha qaama qabu Abbaa fi Hafuura Qulqulluuf jecha isaanii kan ta'e addunyaa dura uumama hundumaa dura Abbaa irraa waan dhalateef immoo ilma Abbaa kan jedhame ilmi walooma dura Waaqa ture. Ilmi walooma dura Waaqa ture jechuudha. Isa kana gaafa ibsu qulqulluu Yohaannis waa'ee ilmaa Kiristoos osoo amalummaa namaa kana amalummaa isaan taasifatiin yookaan immoo osoo foon hin uffatiin maal akka ture gaafa ibsu jalqaba irratti jechatu ture. Jalqaba irratti gaafa jedhu jalqaba hin qabne jechuudha. Kana jechuun yeroo ala jechuudha. Yeroo ala osoo yeroon gara addunyaatti hin dhufiin osoo uumamoonni uumamanii yeroon lakkaawamuu hin eegaliin jalqaba irratti jechatu ture. Jechi kun immoo Waaqayyo bira ture jedha. Jechi kun Waaqayyo bira ture. Kana jechuun Abbaa fi Hafuura Qulqulluuf jecha isaanii akka ta'e ibsuudhaaf. Jechi kun immoo ofii isaatii Waaqayyodha jedha. Jechi kun Waaqayyo ture jedha. Isa booda maal jedha? Lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Wanti hunduu isaatiin ta'e jedha. Wanti hunduu eenyuun ta'e jechuudha? Isaatiin ta'e. Wanti hunduu jecha kanaan ta'e jechuudha. Jecha kan jenne Waaqa ilmaa isa samii irraa bu'ee dubroo Maariyaam irraa bara boodaa sana dubroo Maariyaam irraa nama ta'etu addunyaa hunda waa hunda uume. Waan uumame keessaas isa malee homtuu kan ta'e hin jiru jedha qulqulluu Yohaannis. Isa keessa jireenyatu ture jedha. Jireenyi kun immoo ifa namootaa turte jedha. Jireenyi kun ifa namootaa turte. Ifti kun immoo dukkana keessatti ni ibsa. Dukkannis immoo isa immoo jedha. Kanaafuu osoo foon namaa hin uffatiin, osoo nama hin ta'in jechi akkas ture jechuudha. Akka amma qulqulluu Yohaannis ibsa kanatti jechuudha. Addunyaa dura ture. Abbaa fi Hafuura Qulqulluu wajjin addunyaa dura ture. Yeroo dura jechuudha. Yeroon osoo hin uumamin, yeroon lakkaa'amu osoo hin eegalamin, uumamni osoo mul'achuu hin eegalamin inni addunyaa dura ture jechuudha. Sadummaa qulqulleettii keessattis immoo ta'insaan abbaa fi ilmaaf jecha isaanii waan ta'eef jecha yookaan loogos jedhameera jenneerra. Inni biraan dhaloota isaa isa jalqabaatiin isa sakatta'ame biraan gahamneen isa addunyaa dura tureen garuu immoo isa dhaloota lammaffaa dubroo Maariyaam irraa dhalachuu isaatiin nutti mul'ateen abbaa irraa waan dhalateef immoo ilma akka jedhamu waa hunduu isaan akka uumame. Qulqulluun Phaawulos illee maal jedha gaafa wanti hunduu isaan akka uumame gaafa ibsu ergaasaa gara warra Qolaasiis boqonnaa 1 lakkoofsa 15 hanga 17 irratti Kiristoos jedha. Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate jedha. Uumama hundumaa dura dhalate jechuun isaa
abbaa irraa akka dhalate ibsuudhaaf. Kun immoo addunyaa dura jechuudha. Wanti samii keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne warri teessota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban warri bantii samii keessa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumaman. Eenyuun? Kiristoosiin uumaman jechuudha. Wanti hundinuu karaa isaa uumame. Isaafis uumame. Inni wanta hundumaa dura ture. Karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee hin jiraata jechuudha. Kanaafuu addunyaan kun akkasitti kan hojjetamte iyyuu harka isaatiin jechuudha. Amma mee walumaa dura akkeenyummaan namummaa maal akka ta'e, akkeenyummaan jecha yookaan immoo akkeenyummaan waaqa ilmaa immoo maal akka ta'e ilaalla. Kana keessatti ilmi waaqayyoo jechi jechuudha. Inni addunyaa dura ture sun bara boodaa gaafa yeroon Addaamiif murame sun gahutti, gaafa beellamni Addaamiif qabame sun gahutti, Addaam isa kufee sana kaasuudhaaf yeroon isaa gahutti, ilmi qaama isaa adda ta'een dhufee dubroo Maariyaam irraa foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhachuun gadameessa ishee keessatti nama ta'e jechuudha. Foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu jenna. Kana keessatti yeroo tokko tokko dubbiiwwan dogoggora ta'anii dubbatamu jechuudha. Foon ishee irraa foon qofa jedhanii kan dhiisan jiru yookaan immoo lubbuu ishee irraa lubbuu jedhanii kan dhiisan jiru. Mana kiristaanaa keessatti barnoota dubbii waaqummaa kan adda godhu keessaa inni tokko jechoonni nuti barnoota dubbii waaqummaadhaaf fayyadamnu murtaa'oodha. Kan safaramanidha jechuudha. Akka barnoota kaanii miira irraa ka'uudhaan yookaan immoo beekumsa keenyaa fi hubannoo keenya irraa kaanee jechoota birootti fayyadamnee babal'isnee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif dogoggora hin taane keessatti nama galchuu danda'a. Karaa hin taane irratti nama fudhachuu danda'a waan ta'eef mana kiristaanaa jechoota isheen fayyadamtu qabdi isa fayyadamna. Fakkeenyaaf amma lubbuu ishee irraa lubbuu, foon ishee irraa foon jenna malee foon ishee irraa foon qofa yookaan immoo lubbuu ishee irraa lubbuu qofa hin jennu jechuudha. Lamaanuu dogoggora waan ta'eef. Tole. Kanaaf qulqulluu Yohaannis waa'ee jecha isa walumaa dura ture sanaa maal akka ta'e nuuf ibsee jira. Wangeela isaa boqonnaa tokko lakkoofsa 1 hanga 5tti jechuudha. Isa booda maal jedha? Jechi duraan ture sun, jechi waaqa bira ture sun, jechi waaqayyo ta'e sun, jechi waa hunda uume sun, jechi waan hundi karaa isaa ta'e, waan hundi karaa isaa hojjetame sun akka nama ta'e yommuu ibsu lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Jechis nama ta'e kennaa fi dhugaan guutamee nurra bule jedha. Kanaaf jechi inni dursee ibse sun dhumarratti gaafa guyyaan isaa ga'u nama ta'uusaa kennaa fi dhugaan guutamee nu fakkaachuusaa amalummaa keenya amalummaa isaa taasifachuu isaa akkasitti ibsa jechuudha qulqulluu Yohaannis. Akkas yeroo jennu gaa nama ta'e gaafa jennu amma jechi dura ture sun nama ta'e gaafa jennu jechummaa isaa sana dhiisee yookaan immoo waaqummaa isaa sana dhiisee gara namaatti jijjiirame jechuus miti. Hojii hafuura qulqulluutiin osoo waaqummaa isaatiin abbaa fi hafuura qulqulluu irraa addan bahin garuu qaama isaa adda ta'een dubroo Maariyaam irraa nama ta'e jechuu keenyadha. Egaa barnoota sadummaa keessatti akkuma barannu hojiin qaamawaa jira. Hojiin amalummaa jira. Hojiin qaamawaa jira. Hojii amalummaa yookaan hojii akkeenyummaa jechuun hojii waaqummaati. Waaqummaadhaan abbaa, ilma, hafuura qulqulluun tokko waan ta'aniif hojii waaqummaadhaan garaagarummaa hin qabaatan. Kanaaf hojii waaqummaa abbaafis, ilmaafis, hafuura qulqulluufis al takkaatti dubbatamuu danda'a. Garuu hojiin qaamawaa jira. Hojiin qaamawaa garuu qaama waan sana hojjetu qofaaf dubbatama jechuudha. Fakkeenyaaf dhalachuun hojii qaamawaati yookaan immoo hojii qaamawaa Kiristoosidha yookaan immoo hojii qaamawaa ilmaati jechuudha. Kanaafuu kan dhalate qaama isaa adda ta'ee dhufee kan dhalate ilmaadha malee abbaan hin dhalanne hafuura qulqulluu hin dhalanne jechuudha. Egaa asirratti wanti guddaan hubatamuu qabu ni jira. Kunis
akkamitti nama ta'e waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Dubroo Maariyaam irraa akkamitti dhalate? Waaqni silaa qaama bakki san daangessine qabu kun, Waaqni hundumaa argamsiise kun, Waaqni bakkaan hin daangofne kun akkamitti gadameessa Dubroo Maariyaam keessatti murtaa'e waan jedhu ilaaluun barbaachisa. Inni kun kan raawwate waloomaanidha yookaan tawaahidoo kan jennudha. Tawaahidoo yommuu jennu waaqummaan osoo waaqummaa isaa hin gadhiisiin, namummaanis immoo namummaa gaafa jennu badhaas irratti namummaan sun kan argame Dubroo Maariyaam irraati. Fakkeenyaadhaaf seera namaa keessatti namni kan argamu sanyii dhiiraa fi sanyii dubartii irraati. Sanyii dhiiraa fi sanyii dubartii irraa namni ni argama. Kan gadameessa Dubroo Maariyaam keessatti ta'e garuu akkas miti. Namummaan hojii Hafuura Qulqulluutiin Dubroo Maariyaam irraa argame. Jechi yookaan immoo Waaqni ilmaa immoo samii irraa gadi bu'ee lamaanuu walooman jechuudha yookaan tokkummaan jechuudha. Kana keessatti amalli jira, qaamni jira. Amala gaafa jennu amala lamatu ture. Amalli namummaa jira. Namni nama ta'uu isaatiin kan inni agarsiisu, kan gara olitti ilaalle jechuudha. Dursinee amalli namummaa maal akka fakkaatu ilaallee jirra qofaatti. Amalli waaqummaas jira. Amma amalli lamaan kun yookaan amalummaan lamaan kun walitti dhufanii tokko ta'an jechuudha. Kabiraan qaamni jira. Amma yaadaan gara gadameessa Dubroo Maariyaam akka deemtan hin barbaada. Yaada keessaniin jechuudha. Gadameessa Dubroo Maariyaam keessatti dubbii dinqii kun yookaan immoo raawwii yookaan gochaa dinqiin kun akkamitti akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Qaamni lama jira. Qaamni tokko gadameessa Dubroo Maariyaam irraa kan fudhatame yookaan immoo Dubroo Maariyaam nama waan taateef namummaatu ishee irraa fudhatame jechuudha. Qaamni inni biraan immoo jechadha. Inni immoo samii irraa dhufe jechuudha. Kanaafuu gadameessa Dubroo Maariyaam keessatti qaamni lamaan kun tokko ta'ee jechuudha. Hojii Hafuura Qulqulluu kana keessatti ta'iiwwan saditu jiru. Ta'iiwwan saditu ta'e jechuudha. Inni jalqabaa qoodamuu yookaan hiramuudha. Qoodamuu yookaan hiramuu gaafa jennu namummaan Dubroo Maariyaam irraa qoodame. Namummaan Dubroo Maariyaam irraa qoodame. Kana jechuun foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuun fudhatame jechuudha. Namummaan ishee irraa fudhatame. Lammaffaa irratti waloomuu. Waloomuu gaafa jennu immoo namummaan fudhatame kunii fi jechi samii irraa dhufe kuni tokkooman jechuudha. Tokko ta'an jechuudha. Sadaffaa irratti immoo kabajamuu yookaan dibamuudha. Kabajamuu yookaan dibamuu gaafa jennu namummaaf dubbanna. Namummaaf dubbanna jechuudha. Namummaan salphaa ture sun, namummaan kabaja hin qabne ture sun Waaqa wajjin waan waloomeef kabajame, dibame jedhamee dubbatameef jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabnu kanaaf miti Kiristoos kan jennu, Kiristoos jechuun kan dibame jechuudha. Kana booda irratti kaasuu dandeenya. Asirratti wanti hubachuu qabnu amma raawwiiwwan sadi jira inneerra. Raawwii ta'iiwwan kun qoodamuu yookaan hiramuu, waloomuu, kabajamuu yookaan dibamuudha. Sadan kun garuu kan ta'an garaagarummaa yeroo osoo gidduu isaanii hin jiraatinidha. Qoodamuu fi waloomuu gidduu garaagarummaa yeroo hin jiru. Waloomuu fi dibamuu yookaan kabajamuu gidduus garaagarummaa yeroo hin jiru. Turtii haga libsuu ijaan geenye keessatti ta'iin kun hojii Hafuura Qulqulluutiin raawwate jechuudha. Kanaaf waloomni icciitiin tawaahidoo, icciitiin waloomaa addunyaa hundaaf fayyina ta'e kun gadameessa Dubroo Maariyaam keessatti haala kanaan raawwate jechuudha. Egaa icciitiitti Waaqni nama ta'e kun jechaan hin ibsamu. Jecha nuti dubbanne amma ittiin ibsaa jirru kun isaaf gahaa miti. Baay'ee daangaadha. Yaadaanis biraan ga'amu. Ajaa'ibadha. Ajaa'iba guddaan. Isa kana hubachuu fi ajaa'iba akka ta'e, yaada namaatii ol akka ta'e hubachuudhaaf mee hundi keenya itti yaadnu. Silaa addunyaa kana kan argamsiise Waaqni. Waaqni samii fi lafti illee
isa baachuu hin dandeenye gadameessa xiqqoo tokko keessatti gadameessa dubroo umurii waggaa 15 keessatti daanga'e gaafa jennu yaada namaatiin qalbii namaatiin amanuun nama rakkisa. Garuu kitaabni qulqulluu dubbiin kun dubbii icciitii akka ta'e dubbiin kun dubbii gadi fagoo akka ta'e kitaabni immoo nutti hima. Maal jedha wangeela maannoo ergaa qulqulluu Phaawulos gara Xiimoteesitti erge isaa jalqabaa irratti boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti waa'ee icciitii kana yookaan immoo waan ta'ii gadameessa dubroo Maariyaam keessatti raawwate kana gaafa ibsu akkas jedha qulqulluun Phaawulos. Icciitiin Waaqayyoon fakkaachuu shakkii malee guddaadha jedha. Waaqayyo fooniin kan mul'ate, hafuuraan kan hubatame, ergamootatti kan mul'ate, ormoota biratti kan lallabame, addunyaa irratti kan amaname, kabajaan kan ol bahe jedha. Walumaa galatti adeemsi ittiin Waaqayyo dhala namaa fayyise icciitii guddaa akka ta'e qulqulluun Phaawulos kaasee jechuudha. Kun immoo kan jalqabe gadameessa dubroo Maariyaam keessattidha. Gadameessa dubroo Maariyaam keessatti. Egaa dubbii amantaa keenya irratti illee guyyaa guyyaatiin yookaan immoo hundee amantaa kan jennu kadhannaa guyyaa guyyaa taasisnu irratti waan kana dhugaa bahaa jiraana jechuudha. Hojii Hafuura Qulqulluutiin dubroo Maariyaam irraa nama kan ta'e jennee jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti dhugaa bahaa jiraanna waan kana. Maaliif kana amantaan kun jireenyadha kan jennuufis kana. Akka beekumsaatti qofa miti. Manni kiristaanaa dubbiin waaqummaa beekumsa osoo hin taane jireenya waan ta'eedhaaf kitaabolee kadhannaa keessatti illee dubbii waaqummaa kana kadhannaa bifa kadhannaatiin akka taasifnu taasistee jirtu jechuudha. Fakkeenya hundee amantaa kan jennu kun yaa'iiwwan idil addunyaa manna kiristaanaa irraa kan argamedha. Garuu guyyaa guyyaatiin kadhannaa keessatti ni dubbisna jechuudha. Gaafa dubbisnu dhugaa bahaa jiraanna. Jireenya keenya wajjin tokkoomsine Waaqayyo wajjin walitti dhufeenyaan yookaan immoo Waaqayyo wajjin walitti dhiyeenyaan ni jiraanna jechuudha. Egaa guddummaa icciitii kanaa beekuun immoo mallattoo garaa garaatiin raafamuuraa nama eega. Amma icciitiin kun guddaadha jenneerra. Nam tokko icciitii dubroo Maariyaam keessatti ta'e kan guddaa ta'uusaa hubachuun isaa amantaa isaa keessatti raafamuu garaa garaarraa isa eega. Akkamitti yoo jenne kiristaana tokkoof jireenya isaa keessatti mallattoo caalu icciitii ittiin Waaqayyo nama ta'edha. Yookaan immoo milikkita kan jennu. Raajii olii icciitii ittiin Waaqayyo nama ta'edha. Abboonni icciitii yookaan ogummaa ittiin Waaqayyo addunyaa uumerra ogummaa yookaan icciitii inni ittiin Addaamiin fayyise baay'ee gadi fagoodha jedhu. Baay'ee ajaa'ibadha jedhu. Kanaaf kiristaanni tokko kana gaafa hubatu mallattoowwan garaa garaa diinni seexanni fakkeessuudhaan kiristaanota jeequuf taasisuun salphumatti raafaman jechuudha. Keessumaa bara keenya kanatti akkuma kitaaba qulqulluu irrattis barreeffamee jirutti hafuurri hamaa, hafuurri badiinsaa mallattoowwan garaa garaatiin bara boodaa sanatti mallattoowwan garaa garaa agarsiisuutiin akka waan dhugaa fakkaateetti mallattoowwanitiin nama amansiisuutiin amantaa dhugaarraa akka nama baasu kitaaba qulqulluutti barreeffamee jira. Inni sun bara keenya keessatti baay'inaan kan ta'aa jirudha. Kiristaanni waan kana hubate garuu mallattoowwan kun homaa ittiin fakkaatan. Waan sin ajaa'ibu kana gaafa ibsu kitaabni raajii Maariyaam akkas jedha. Raajii ishee kan ganan jedha. Raajii ishee kan ganan ilmi Waaqayyoo nama ta'uu isaa amanuu keessaa warra bahanidha jedha. Raajii dubroo Maariyaam kana kan ganan jedha. Ilmi Waaqayyoo nama ta'uu isaa amanuu keessaa warreen bahanidha jedha. Maal jechuudha kun? Kana jechuun mana kiristaanaa keenya keessatti akkuma beekamu kitaabni raajii dubroo Maariyaam jedhamu ni dubbifama. Osoo hin dubbifamiin dura seensa irratti waan kana arganna jechuudha. Namni Waaqayyo ilmi nama ta'uu isaa amanu
namni raajii guddaa sana icciitii guddaa sana amanu raajii dubroo maariyaamii kan kitaaba kanarratti barreeffamee jiru amanuun san rakkisu. Garuu namni icciitii dubroo maariyaam keessatti raawwate sana salphisee ilaalu. Salphisuu qofa osoo hin taane namni ilmi waaqayyoo gadameessa dubroo maariyaam keessatti foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee nama akka ta'e hin amanne tarii raajiiwwan kana fudhachuun isatti ulfaachuu danda'a. Garuu namni sana amane raajii kana fudhachuun itti ulfaatu. Kanaafuu maal jedhe? Raajii kana warreen hin amanne warreen ilmi waaqayyoo nama ta'uusaa amanuu irraa adda bahanidha yookaan warra shakkanidha jechuudha. Sirruma immoo dhuguma dubbachuuf egaa gadameessa dubroo maariyaam keessatti raawwiin yaada namaa ol ta'e sammuu namaa ol ta'e kun raawwate jennee amanna taanaan dubroo maariyaamiitiin raajiin kamillee yoo raawwatame yookaan raawwatame jedhame yoo nutti himame yookaan immoo osoo raawwatamu yoo argine wanti nama ajaa'ibu hin jiru jechuudha. Maaliif wanni kana caalu ishee keessatti raawwateera waan ta'eef. Wanni kanarra caalu ishee keessatti raawwatameera. Kana qofaa miti. Raajiiwwan sobaa garaa garaarraa akka nuti of eegnu taasisa. Har'a yerootti raajiin mallattoo amantaa ta'etti waan kana sirriitti qalbeeffachuun barbaachisaadha. Har'a dhugaa fi sobummaan amantaa tokko raajiidhaan yeroo madaalamutti geenye jirra. Dhugaadha. Amantaa keessatti raajiin ni hojjetama. Wanti sammuu namaa ol ta'e wayii ni raawwatama. Isa kana kitaaba qulqulluu keessattis bakka baay'eetti arganna. Garuu immoo safartuu amantaan tokko sirriidha yookaan sirrii miti. Jennee ittiin safaruu ta'uu immoo hin danda'u. Isa kanas kitaabni qulqulluu nuuf kaa'aa jechuudha. Kanaaf raajiin kun ajaa'iba. Dubbiin kun ajaa'iba jechuudha. Kana amanuun immoo raajiiwwan garaagaraatiin hatamnee amantaa keessaa bahurraa nu eega. Dubroo maariyaamiitiinis immoo akka dinqisiifachuu keenyarraa kan ga'e immoo akka ishee kabajnu nu taasiseera jechuudha. Egaa gaafa haala kanaan waaqni nama ta'e gaafa jennu tawaayidoodhaan jenneerra. Gaafa egaa waan lamatu amma waliin tokkoome jenneerra. Waan lamatu waan fagoo jiru lamatu waan waliin fakkaanne lamatu gadameessa dubroo maariyaam keessa tokko ta'e jenneerra. Inni kun immoo tawaayidoodhaan jenneerra. Tawaayidoo kana safartuuwwan ittiin ibsinu ni jira yookaan ibsituuwwan ittiin ibsinu ni jira. Akkamitti ta'e kun? Maaliif akka inni itti ta'e ala yoo baane amantaa keessaa banaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu safartuuwwan yookaan ibsituuwwan tawaayidoo ittiin ibsinu muraasni ni jiru. Isa kana yeroo itti aanutti kutaa itti aanu keessatti kan ilaallu ta'a. Waaqayyoo hamma yoonaatti nu wajjin ta'ee kan nu durse, kan nu barsiise, galanni, ulfinni, waaqeffannaan bara baraan dabarsaaf haa ta'u, kan dhageenye, kan baranne kana keessa keenya kan nuuf bulchu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ameen.